sahaabota nam unkan bani unkan nu dhiisaati unkan nu nama dhiisaatiin kan sheexanni gamasii gamana nu wasawwasu dhiisaatiin nabiyyoota fi sahaabonnu akkam diinii isaaniitti irratti jajjabanu inuma dogongoran pointiin guddaan rabbii keessan dhiifama gaafatu gara rabbii keessanii deebi'u maassalaamu eessatti dhalattee ani dhalattuu tayyaatii okay ara'uu waay abdii onek no baaba okay modeetara isiniif kennaa Networkin nadidaa jira beektani mee nagalchee dhugaa rabbii gaafii jabaa qabaa hayaat ani komentii dubbisaan jiru guys okay networkin nadidaa jira qoesh wallahi zimma jedheetu mashkarakkara waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh አመሰግናለሁ ኔትወርክ ነዲድ ካከምቲ ሲንገልች አኒ እንደውም ሰገሌን ከነ ደገሲሳ ናፍ በሬሳሜ ማለፍ ሲንገልቹ ዲድ ናፍ በሬሳን ኔትወርክን ከነ ደለጋ okay ይሰማል okay አመሰግናለሁ ማማዬ ሰገንታ ተከሲኒ ባሳ yoo fi qaadanya taatan jechuudha ijoolleen teen ijoollee shamaraatiif jechuudha sagantaan sunis ijoollee jireenya keessan keessa mudannoo guddaa naqunnamee jira warri jettan jechuudha amma fakkeenya ofii isinii godheetini waa hedduu dubbadhee jira nama osoo hin taane fakkeenya kan isinii godhu yoomiyyuu haasawa kiyya keessatti ofii kiyyaa fakkeenya isinii ta'an isinii galee waan keessa dabartan waan nama biraatiif barnoota ta'uu danda'u waa'ee dammoo karaa isin miidhamtan san irratti warroota miidhameetiniin wanta san keessa ba'uu dadhabee achuma taa'ee bo'aa jiru gaddaa jiru yaadaa jiru namoota akkasiisan hanga tokko kan yaada enerjii kan nuuf akka ta'u taate jechuudha waan akkasiisan warroonni yaada qabdan fiqaadanyaa taatanii jechuudha yaada qabdan san yoo dhiyeessuu barbaaddan sagantaa akkasii nu qopheessaa almost sa'aatii akkanaa kana hanga daqiiqaa muraasaa jechuudha sagantaa irratti godhee jechuudha torban keessatti yeroo lama guyyaa sadii akkasitti jechuudha warri fiqaadanyaa taatan hoo jiraattan fakkeenya amma keessan dhufanii ijoolleen hedduu seenaa isaanii naaf himan akkana ta'e kanarratti murtii garuu namni sun murteesseetiin jiruu isaa jijjiirame namoonni hin murteessin immoo hedduutu jira waan isin murteessitaniitiin keessatti jajjabaatanii hasaabatan san namoota hin murteessinetu jira soo wanta akkasii san irratti akka namni murteessu namaa enerjii ka ta'uu danda'u nama kan sammuu isaa naqaasisuu danda'u kan sammuu isaa kana hanga tokko maal jajjabina kennuufii danda'u yaada akkasii akka qabaattan taate laayivii kiyyarra seenee sagantaa gooneetiin inni haasofna yoo fedhii qabaattan kontaakti na godhaa jechuu barbaada asumarraanii jechuudha. Assalaamu warahmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم نجاة جبتها ما شاء الله. جرى الحمد لله. قوسي كان كأكل نما مركز أدا ناتي درن نما كوشا لدا مالي ناتي تي ما تجنا ما جلابيتا قالوا مو وانا دبيتك وان كيس درويك بليتي ذكرت سجافة شو بربادا يا دسرار إن شاء الله أبدين كبا. أوكي. kalau magalat gaafis yaadas waa lama nazraawette garuu yaadnati nu gorsitu kun illee bareedumaanis san keessa isa tokko daran jedhee yaada akka kootti nama bira salphaa ta'uu danda'a. Ni dhaga'amaami. Yaa ni dhaga'amaa.
Ani amma wallahi haalli jireenyaa keenya kun alhamdulillah walumaa galatti tokko abbaa rabbi laaffisee malee nu warri shamarranii kun qaama ulfaataa beektaa haalli jireenyaa haa ta'u walumaa galatti amma ani yaanni ani qabu fakkeenyaaf ani tuni maatii qaba maatii kanaa erga heerumee wajjin baanes amata 5 fixe erga amata 5 fixe biyya biraa deemes ammas ana deeffachuudhaaf gara maatiitiin imala godha. Dammoo jidduu kana keessa qalbiiti burjaajesseera inni maatiidhaan akka wal dhabusne godhe jidduu kana keessa ammoo maatii koo filadhamoo abbaa manaa ilmoo koo qabu irraa qabu kana filadhamoo jireenya biraa addisii lafaa ol ka'ee itti deema filadhamoo hedduu takka na dhibee beekta. Mi'a takka nama tokkootitti filannoon kan kee maali? Mee filannoon kee ankiyya kana sodhiin na jala qabe. Namni wanta tokko yeroo keessa jiru karaa martinuu itti fakkaata. Ni dhaga'amaa sagaleen kee. Garuu gaaffii tokko si gaafadha. Isatu miidhaa sirra keesseetiin hin gargar baatan moo waluma haasoftaniituma gargar baatan moo ati biyya baanaan innis jiru biraa filate moo sagantaan irraa ol baatan gargar baatan? Akkasin turre dura. Ani jalqaba isaanii biyya ormaa Suudaan keessa walitti dabalamne. Walitti dabalamne ergaachi walitti dabalamne jireenya godhannee jedhee anamooyyuu erga mataa lama ta'een gara biyyaa deeme. Inni achitti hafe. Ergachi hafee imala kiyya gara biyyaa godhee warra isaalleen inni darbee tokko qofaaf maatii koo bira galeen duras yeroo isa wajjin dalagadhu abbaa koo bira guduunfadhee ture yeroo duraanii abbaan qabu inni obboleeyyan isaa baay'een isin amannee abbaan kee abbaa kee jedhee achumattiin haala jireenyaa hanga tokko godhan. Achi ani dahii deebii erga inni naan jedhe maatiin ammoo akkuma daa'ima biraa deemtaa jedhanii na dhooggan maatiin koo. Anis maatii koo jalaa bahuu hin dandeenye akka yeroo duraa waadaa walii qabne garuu waadaan kee erga dahee ka'ee ni deebi'aan ka wajjin deemte sanammoo rabbis ni arga. As geennaa hawaasa bira geennaan dubbisun ta'uu didde. Innis takka jedhan asitti deebuu dinnaaniin tarkaanfatee faaxee biraa yaabbate. Faaxee biraa erga yaabbatee taa'ees anis saayii daa'ima guddifadhee amata 5 waggaa 2 fi carraa biyyoota biroo yaalee carraan sun innaa milkaa'uu dinnaan inni macadhiseetu maatii kee bira taa'aa daa'ima kee guddifadhe. Booddee ufumaa baasii achii baasee nama naa godhee akka biyya Dubaayii kana dhufu na godhe. Gaafa inni biyya Dubaayii kana na imalchiisus maatiin deemii carraa kan kee mokkorii malee isaa walitti hin deebitudha. Inni gaafa as gahee asii achi garagalee isii dura san gadhiisee kadhaa gara maatii deebi. Badii qabu balleessaa qabu narraa fi xabeessa bayyanaa qabu. Didduu kana keessatti ammaal gochuu ani ammooyyuu saayiba dalale namni wadhabbiin dikoo gargar hin baane haalli jireenya waa baay'illee haa fidu. Ani ammoo jaalala isaa san kaleessa salaalee garaa hira. Maatiin ammoo amata ganaa lafa sigatee akkami isa deebita nu keessaa qabnu hanga bakka mushkilaa ta'e. Pointi ani immoo asirratti kaawwata akkas gaafadha onnoo waan ta'eef yeroo ati biyya galteetiin maatii kan kee bira deettu sanii waasi ergaa ture si gargaaraa ture hanga daa'ima achitti guddistu hanga biyya keessa jirtu si gargaaraa si bira. Wanni achirraa naa erga tokko hin jiru wannuma dura waliin abbaa kiyyaa biratti guduunfanne malee achirraa wanni naa erga hin tokko. Okay, badiin isaa wanni jettu maali? Jechuun waa balleesse ka jettu faaxee biraa bira dhaqu moo? Ni fuudhee malee. Fuudhuu isaati badiin. Gatii Fuudhee gabaabaa. takka jedhe ni komatan maatiin. Maatiin ni komata. No, maatii amma ati jijjiirama kee kana wajjin si fedhee yeroo biyya jirtu san maaliif tasgabbinaan si jaalalli kun bara biyyan daangessu ati haadha ilma isaati. Achi deebi'ee ni kana buune. Yooni erga biyya kanas ka dhufu. Wanni hubachuu qabdu yeroo biyya kana Dubaayii kana dhufus imala kanaa godhe isa. Imala kanaa godhe isa inni ammoo maal jedha osoo qaniisaniiyyuu isii hin barbaanne ta'ee maaliif darqaltii baasee isii ergaa har'a immoo ani bakka beeksisa bakkiyaa naa galtuu ka jedhu maatii hoqqas.
Ana namoo jechuudha. Miti an jechuun hin billeen jedhu waa allan jedhu jidduma kana jecha. Maaliif maatii harka waan jiruuf harka maatii keessatti deebi'ee jira kaa. Maaliif ilmootanas maatii lafa guddisee waggaa kanaanis hanga inni achi taa'ee lafoonis maatii koo wajjin jira. Har'a immoo maatii koo fuudhaabachuun natti ulfaate. Deebi ammoo isa laayivii kaleessa waliin dabarsisanis dhiisuun natti ulfaate. Ilmoo irraa oofan dhiisuun natti ulfaate. Waa sadii rakkate. Ooyaan ka jedhu ilmoo isaan gaafata. Hin gargaara. Laalaa wanni gargaaru tokko hin jiru ilmoo faazarii maguddis. Inni bar qabeenyi Sagaleen kan kennu ciccita. jechuun lafas qotatee midhaanis qotadhee yeroo galu sanii ni jira. Wallee bitanii ilmoo jireenyi irra hawaasni keenya immoo biyyuma guddoo ta'ee nama komata. Yeroo sanuu haalli jireenya wal faana nu galchuu hin dandeenye. Sana immoo biyya namaa keessa deemee taa'ee faraduu hin danda'u. Namni keenya immoo biyaansi jaalallitu namoo jechuudha. Takka maallaqaa fi dhuftii takka immoo daafuu haala namummaatiif illee dhufuu dandeetti yeroo eeggatte. Ani isa kana ammoo amma na dhibaa beektaa? Ni himna dhibaa wallaahi hedduu takka. No. Ta dura maaliif dhiise? Faaxee dura maaliif dhiise? Himaa inni faaxee jijjiiraa? Narratti dhuftee bare si narra fuudhe malee inni maal jedha? An fuudhuuf hin fuune yeroomaa fi akka namaatti jaaladhe malee fuudhuuf hin fuune ni kaayyoo ni dhannee naan sodhaa bara. Ani garuu ayyaam shuurii ta'e baate hin gallee ni bare si maatiin isaallee beeku gara biyyattiitti hin galla achuma luxubatee biraa galee ta'uufi. Deettee Garuu isiin fuudhu hin qabdu ilmoo irraa waa takka irraa hin qabu. kabbaadno. Ni ulfaata. Waggaa meeqa? Waggaa 5 jettee? Waggaa 5 garuu wadhabnee waggaa 5 anuu hanga biyya kana dhufee waggaa 3 walii gala bakka waggaa 8 forsuutiin kun ammoo hanga deemaa jiru waggaa jala fixaara arge galee. Waasuma kana bakka maatiin isa ammaa qalbii na cabsanii anis yaa namni xiqqoo hojiin haasawaa godhee kaleessa seenaa waliin dabarsee ilmoon tunis akkam garana jedhitti bakkee biroosis yoo deeme akkam ka jedhu bakka gaafii natti ajiraa mitiire. Gaafii natta. Kana keessatti ani maa waggaa kanaa ka wajjadhe maatii kiyya bira malee namni bira hin beeku. Maatiin koo ammoo isaa waliin deebite taanaan wanni takka wanni argatu tokko hin turre jedhan. Daa'imas inni hin guddifne nu guddise. Rakkoodha. Inni eshi. Akka nama tokkootiin mee maal jettee yaada kana? Okay. Ilma isaa kan ta'e hin goone amma ilmummaa ammaa itti mul'ate ati biyya kana jiraattee jijjiiramnaan. Dura maa ilma isaa hin gargaarin. Na dhaabadhatte humna rakkisaadha wallaahi. Hedduu rakkisaadha. Kanaaf bara wanti maatiin jedhu ilma kana maa dura gargaaru dide har'a immoo qabeenya godhannaan si barbaada. Gaafa qabeenyi kun dhume innuma deema. Kun dhugaadha bar. Inde namni eshi dhiisi waa mara dhiisi siinaa bakka faaxee darrabisan ittillee atillee yaa'u maaliif darrabde jettee nagaan hin gaafattu afaan walitti daddabaruu dandeette garuu ilma isaa maan gaafatin hagamma hanga ilmi hoggaa 5 ga'u kana I think hoggaa 5 jettee jidduu kana keessa hoggaa meeqa daa'imattiin? Daa'imni moo waggaa 8 qaama daa'imni waggaa 3 anuma yeroo biraa boojii waggaa 5 amma waggaa 3 anuu biyya kana garfee waggaa 8 jechuudha. Qeestiitii kun mallaqaaf si barbaada adabadhu taa'e. Adabadhu taa'e. Jiruu tantee biraa jiruu tantee haaroo eegali daa'imni kan kee maatii biratti haa guddatu alhamdulillah guddate erga akkas ta'e mana barumsaa gaarii barsiisi maatiin man dhaabachuu dide kaa jaarsi dhaabachuu dide kaa akkam godhan isa bitaa miti baraman ka deemu jaarsi ni deema jaarsi waliin deema amma oofanii akira dubbii majiru. Maan gaafanne bilbilaanuu bilbilee ilma gaafatu waa tokko bara. Okay Suudaanii mallaqa ishii Suudaan mallaqa hin jiru jedhan. Ishii homaan dalagu namni kun lubbuu ofiitu lubbuu. Maatiin isa ishii maatiin isaa dhaqee gaafatee ilma kan. Ilma kennati jedhanii maatiin isaa dhaqanii gaafatanii ilma kan kee. Yeroo ati deettu sanii si dhufanii si gaafatanii teekersi godhanii. Na dhufanii jira akkuma uumaatti na dhufanii. Na dhufanii kaanii ammoo lafti jireenyaa kennaaf ka isaanii garagara walirraa furata. Namni beekeen ammoo baasii walitti deemuu kan ni dabbara. Naannoo miti fakkeenyaaf anaasaa inni ijoollee sagureeti lafti walirraa furata. Bakka abbaan hin jirretti haati nama guddaadha obboleewwan ammoo dhimmamtee akkasii deemtee nu hubattu.
bilbila ammoo naa dawwala maasiyaa naasoo bilbila naa dawwala ergaa inni fuudhee xiqqoo maatiillee waliin bee bakka ilmallee gattee siillee gattee maallaqa godhatee yaada malee bilbila walitti dabalamtanii iyyuu xiqqoo dubbiin jiraateetiin rabbuun godhini gargar kabaaniitiin waa godhatee maal qaba? inni moo فلار مالي أما ولي تكنترت نفسي وفيتين دلنا فقاد السودان الرا إنما لك ورهن كبيرة روسي ودتني سيو برباد كنت قال أشوا عليه وبعد مسي طلعت الزجر قالوا أنا مو ما ديما ركياسي أسي ركياسي ولي نتفلشون برباد وأنا يوم ماتيني حالة ماتينا رارا مجري إنك إنك تروح ويسو يا رجال يعني كنت ديبي قال لي أكسي إندن دعوكم بودنا ما مرات دي ما كقول الله سيدي ماني ولي ديبون قارين itti deebisii foyya jedhi ani kan jedhu مثل على كل حال in ulfaata wal murteessu ati maal yaadda keessa keetitti namni kun nama si jaalatu moo nama osoo sitti dabalamee mallaqa nama mallaqa hada geetta jaalalti takka ni jirti jaalalti dhugaa takka maallaqaa ni jirti garuu haala yerootiin wal qabateeti malee mucaan sodaa rabbii ni qaba dhugaa rabbi dubbachuuf haalli jireenyaa ammoo nama yeroo harkaa osoo qabte waliin si buusu dandeetti irrallee fakkeenyaa fi ani isa wajjin nyaadhee dhugee waan jechuun murteessuun ni dhiba namni tokko yoo hammaattee irraa deemte waan abbaan qabu malee waan abbaan hin qabne dabaluun gaarii miti dhugaa rabbi dubbachuuf ani ammas yoo deemes yoo azzalallee jiraatee dhaggeeffattus rakkoo hin qabu laakiin muhiim alaa kulli haali amma jidduu kana keessatti carraa koo osoo hin taane carraa ilmoo kootiiti kan bootaa kennee dhibbadhu si ajaa'ibsiisa maaliif kurreen qodaa taanii ittiin taatudha. Okay. No. Siigalee. Ilmollee nama abbaa biraatiin guddisuun gaarii miti garuu haa ta'u waan akkasii ma dhagaye. Silaa mucaan kan kee amma maatii kan kee baratee maatii keetti guddisee haa ta'u atillee guddistee haadhummaa kan kee ni beeka garuu waan qabdu kana isaan hojii jiraan nan jedhin waan amma godhate kana mara isaa maqamateetiin godhadhu maqaa maatii keetillee gooteetiin isaan olin lolini maqaa isaatillee gooteetiin deemee faaxee biraanatti fidinaa jetteen shakkini maqaa mulu attaqaalalii waan qabdu maqama ilma keetiitiin attaqaalalii manallee qabaadhu lafallee qabaadhu birriillee qabaadhu akkuma dhagaa jedhu dhugama dhagaa baatee kasira jiraachisu laali kaayanii maal gootare kuni bari amma raaciin qabu osoo dhiisi siin jennelleen dhiistu beeta akka asoftutti keessa kee waatu jira. Kanaafi jechuun dhugaa rabbi dubbachuun garaa waa dhaleef garaa kun gara karkaa namni waa dhale kun ni raata eenyumas yoo ta'e jaalallee bichoo osoo rakkoo ta'e maallaqas ta'e